warra Oromoon lafaa fi eenyummaa isaa akka alagaaf dabarsee kennu taasisee fi kennisiise jedhamuun seenaa Oromoo keessatti komataman keessaa Raas Goobanaa Daaccii isa tokko. Gama biroon immoo Raas Goobanaan gochi yeroo sanatti raawwate haala siyaasni yeroon sun barbaaduun tokkummaa Itoophiyaa ijaaruu keessatti qooda olaanaaf gaariidha jechuun warri falmanis jiru. Akka kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaatti jedhu kan garee qorannoo seenaa giddugala aadaa Oromootiin barreeffame ibsutti gochi Teediroos aangoo lolaa irratti raawwate Goobanaa hedduu akka aarsee kakaasee himama. Kana malees namni kaaba shawaatti Atse Teediroosiin muudame Bazzuu Abbaa Dekkir jedhamu obboleessa Goobanaa Daaccii jalaa ajjeesee ture. Goobanaanis haloo ba'uuf bosona seenee akka turedha. Yeroo boodas obboleessa Bazzuu ajjeesee reeffa isaa fardatti fe'ee akka ergeerudha. Goobanaan walitti bu'iinsi isaanii kunis caalaatti Teediroosiin mormuuf carraa hedduu akka uumeeruufina. Carraawwan uumaman kanneen keessaas Minilik bara 1865tti mana hidhaa Gondar cabsee baduun gara naannoo dhaloota isaa aangoo lolaatti dhufuun Goobanaafaa warra bosona keessa jiran waliin hariiroo uumuun Teediroosiin waliin mormuuf irboo waliif akka seenanidha. Minilik gama tokkoon Teediroosiin baqachaa gama birootiin immoo shawaatti deebi'ee Oromoo kaaba shawaa to'achuun humna isaa jabeeffachuu ture. Isa kanaaf immoo karaa gaariin Goobanaa Daaccii akka turedha. Akka kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jildii 2ffaan jedhutti Oromoota shawaa kaabaa keessaa gosni karaa Goobanaa Minilik jalatti kufe gosa Abbichuu akka ta'edha. Deemsa keessas guutummaa shawaa fi Oromiyaa qabachuuf teessoo isaa giddugaleessa shawaa gaara Inxooxxoo irra qubatee ture. Minilik karaa Goobanaa Daaccii. Minilik gara giddugaleessa shawaatti dhufuu Oromoonni hedduun ofirraa waraanaa akka turan himama. Isaan keessaas Tufaa Araddoo warra Eekkaa isa tokko ture. Kana malees Oromoonni gara Salaalee jiran warri Tufaa Munaas ofirraa waraanaa akka turanii fi karaa Goobanaa Daaccee mala malteen akka firoomanidha. Firooma mala malteewwan kanneen boodas Oromoon Itoophiyaa tokkoomsuu keessatti gaarummaaf jecha biyyaa hanga ilmaatti kennaa ture. Firooma mala maltee Minilik waliin uumameenis Oromoonni naannoo Finfinnee fi Finfinnee keessa jiran ilmaan isaanii Kiristinaaf Minilikiif kennaniiru. Warra Minilikiif ilma kennan keessaa Tufaa Araddoo warra Eekkaa isa tokko. Abeebee Tufaa Araddoo Tufaaf ilma hangafaati. Hangafummaa isaatiinis kan dursa Minilikiif Kiristinaa kenname. Firooma karaa ilmaa jalqabeen Finfinneen dhuunfatamtee maqaa hanga eenyummaatti jijjiirratteetti. Warri Abeebee Tufaa tokkummaa Itoophiyaaf ilmaa hanga biyyaatti kennan waa'een isaanii seenaa biyya kanaa keessatti hin himamu. Akka himamus hin barbaadamu. Garuu maaliif? Warri Abeebee Tufaa Araddoo warra Eekkaa jiru. Weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa warri Abeebee Tufaa balballi isaanii cufaadha jedha. Balbala warra Abeebee Tufaa namni jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu isaa haala kanaan qoranneerra. Warri Abeebee Tufaadha warri isaanii cufaadha. Warri Abeebee Tufaadha balballi isaanii cufaadha. Warri kun hey warri kun warran hey warri kun Finfinneen ka Tufaa Araddooti. Tufaa Araddoo gandi Eekkaa kana dhaloota majammara duraati. Ijoollee 9 qaba. Isaan keessaa abbaa biyyaa kan ta'e Abeebee Tufaati. Ilma saanaaf haa kennu jedha. Miniliktu jedha. Miniliktu jedha. Oo jedhu kennu akkamitti ilma kiyya kenna ilma kiyyaan gabbaraa jedhee dida. Amma sossobanii giddiidhaan Abeebeetti kenna. Ilma hoggaa 7. Abbaan biyyaa warra Abeebee Tufaa hoggaa jedhaniin dhageenyaa warri keenya hoggaa nutti haasa'u. Bisaan Finfinnee kun hora gizeessani. Oromoon horoo baasatti dhufe. Tufaan horii 100 keessaa horii tokko fudhata.
Dubbii Abeebee jedhan kun injira amma naannoo keecha fa'a. Shoola gararraa fa'a injira maqaa achi fa'a dirasii dhabuudhaa danda'a. Fitawraari Abeebee xaaliyaanticha jeneraalii xaaliyaanticha morma muranii maaraga isaatis muranii fidanii ምኒልክት ወጋ kennuudha jedhan ለዚች ሀገር ወይም ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አድርጎ ለማቆየት ኦሮሞ ካበረከተው ትልልቅ ታሪኮች ውስጥ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ለማቆየት ትልልቅ ዋጋ ከከፈሉ ሰዎች ውስጥ ነበሩ አያቶቻችን። ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ መርፋ ገላባት ብቻ ለብቻ ይረኒት ወጋ ባልቻ አቺት ፊደኔ ፊታውራሪ አቤቤ ፍጭራዳ ደበን አቤቤኔስ ሄዳን አቤቤን ገራ ሚርጋ ከናን ፈረዶዳን ጉሉፌ በደዳን በቃ ኤገ ፊታውራሪ አቤቤን እንጅረ አራ ዱሙ ኬኛ ይላል። አቤቤ ቤተ መንግስት ነው ያደጉት እና ስለዚህ ሲሞቱ ኢያሱን እንዲነግስ አደራ ብሎ ከሞቱት ውስጥ አንዱ አቤቤ ነው። መቃንኪያ ዘውዱ ማሞ አቤቤ ቱፋ ጃራ ቱቱሩ አልቻየት ስሜ ይርዳው ይባላል። ይርዳው ተድላ ኦዳ ቱፋ ረዶ አረዶ ጃራ ያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ጅራ bulle bari arguf garanu bal'ise yaanui ya wa irram fachuf yaanui ya wa irram fachuf yaanui ሲዳም ነው አቶ ኮጀራ ነገር ከስሩ ጠጅ ከጥሩ ጀራ ሁንዴ ዳው ከንደሰመ ጀራ ፍንፍኔ ማሊ ኦሮሞን አከምት ፍንፌ በከሜ በከሳክሴ ካንተ ከንጀልፍ ነጋፋትን ተፈካታ አማጋ ቱፋራይ ሲካ ቱፋኒ ጎሳ ቱለማቲ ጎስቲሳ አባዳን ቱለማላ ማሊ ቱፋኒ መልከኛ ቶርባ ቀባ ማሊ ዳንከ ሁምና አርገቴ የቻፋኒ ከንጀሩ ራይ መልከኛን ቱ ኤካ ቶርባን ኤካ የደማ ቶርባን ኤካ ሰልጋን ቦረን ቶርባን ኤካላ ቶኮ ዳሌዳ ቶኮ ገላን ቶኮሞ ገላኒት ቶኮሞ ወበሪ ቦሌ ገዋሳ አንቆርጫ መደሮ ቶርባን ከነ ኬሳ ቱፋን ኢልመ ዳሌቲ ዳሌኒ ከኤካቲ ኤካት ዳልቻ አማ መልካን ቶርባን ከና ዳሌቱ አንገፋ ቶርባኑ አቦሌያን ኢሳ ከና ባለባታ ተኤ መልከኛ ጎደቴ ኖራ ሁምኒ ኢሳ ከነጋ አሲራካ አማ ዳሌ ኢሳ ዱፌ ኤካን ኢሳ ዱፌ ወጀተሞ ቱለማታ ቱለማ ቱለምኔ ኢልማ ቦራኔ ሰኚ ቦራና ቱፋኒ ኢልማ አረዶን ሁምነ ኢሳ ጫላ ቀባዩ ራስ ጎበና ዳጪ ኢሳቱ አጼ ምኒልክ ኦሮሞ ሞሴስ ኦሮሞን ኢሎላዩ ሲዳማን ተቀበሉ ጀዴ አጼ ምኒልክን ገልቹ ጀዴ ኢሎላዩ ወና ሎላ ከናቲፊ ራስ ጎበነቱ ኦሮሞ ወራዴስ ሶሶቤስ ገልቼ አማ አረዶ ሶሶቤ እንዳዳበ ኦሮሞን ሲዳምኔ ሰታ አንኮበር ብይን ጉስሪሳ ታው ከተማሪሳ አንኮበር የደባ አንኮበር ታ አጼ ምኒልክ ጫጫቲ ዳላተኒ ጫጫ ቢረብያ ማንዲዳ እንጀርቴ አችቲ ዳላቴ
amma bakka sanitti taabota dhaabanii jiran isiin dabran araddoon lolaa'ee waraana araddoon oduu tufaan takka'e tufaan kan caalu ta'etu waraanu tawaagii ta'e waraanu amma wanni irratti caacaasitti mandiidha bira dabranii achirratti tawaaga'ee ari'e tufaan ashannafee ari'e amma zooranii karaa olaanu sun dhufan gullallee ogaanii Addis Ababaatti gad deebi'uu dadhaban ga'a Addis Ababaan wasan isaati gullalleedhaan tufaadhaaf wasana sanyaadhaaf an qorca gaa kun wanni gullaleen ka tufaati amma gullallee irratti amma Inxooxxoo irratti beeta mangistii godhatee san gadi bu'uu dadhabe Minilik gadi bu'uu dadhabu goobana godhee jaarsatti waraana kana dadhabe jedhee jaarsummaadhaan qabanii tufaa ashannafanii lafa isaan tuqu malkanyeen isaa tokkichan tuqu isuma fandhiisa isuma mooya na waraanin bichaa waraanan jedhanii naafaa mooyamu jedhee kanaan godhanii araarsani araarsani ilma isaa naafaa kennu jedha Miniliktu jedha jedhu kennu akkamitti ilma kiyya kenna ilma kiyyaan gabbaraa jedhee dida amma sossobanii giddiidhaan abeebeetti kenna ilma waggaa 7 fudhata abeebee fudhatee kirsinnaa kaase Atsee Miniltu kirsinnaa kaasee guddise ol guddatu Finfinnee kana gadi deebitu bisaan Finfinnee kun hora gizeessan Oromoon horoo baasa itti dhufe tufaan horii 100 keessaa horii tokko fudhata hora sana yoo fidanii obaasan ka obaasan kanarraa wattaaddar isaa as jira amma niitiin xaayituun miila dhukkubsatti qurxumaata bisaan oo'aan kun miila siraanaa qoricha eessanan deema waraanni isaa namichi kun na buusu jette maaloo haadha ta'u anuu nan jira annan deeme bu'ee ta'u kachi kadhaa gaaf tokkoof gaaf lamaa homaanuu hin jedhu jedha abeebee wattaaddaratti kennanii dhufa abbaa gaafata ilma koo sidaamni mala qaba nurraa deebi'u lakkii nuttaafu jennaan homaan godhu ani nan jiraati jedhee sossobe dhuftee too xabala kana taxammaqti hora kana wanni Finfinnee jettu itti wayyaa itti hin deddeebiti abbaa kiyyaa jedhama abeebeen anaa ilma kee kan dhalte naa kennite lafatti tana itti kenniti wanni haa ta'u itti haa ta'u mana ijaartee achitti mana ijaartee xabala kanaan yaatti xaqqabamtu jedhaan lafa saddoo kamitti lafa Finfinnee lagatti laga Finfinnee kan laga iddoo Finfinnee jiru amma ani horii koo akkanattan argadha jennaan hambisni lafa hin qaba horaan bisa wanni hora aadaa isarraa akka gibira hundun ta'in akka obaastu sifanii gaafsi tole jedhanii kanaan araaramanii Finfinnee waaltaa tokkotti gadhiisa Finfinnee qaba gaamma sidaamni abeebee qabeetee ta'u amma Finfinnee qabanii hedduutti tufaan du'a abeebeen in guddata guddatu abeebeen amma lafa waantaa tokko kan Ingilizii lagaas kan bira waantaa tokko hambifatee wanniidha karra alloodha waantaa lama hambifatee karra alloo wadii kan jiru kana qorcaadha wadii kan jiru kana Atsee Minilikii kenna abeebeetu kennaafi abeebeetu kenna katamaa Addis Ababaa ta'e gaam dhufe mana asitti ijaare Minilik Inxooxxoo irra dhaabbatee oduu gadi ilaalu
mana ijaartee jirti bakka beeta mangistii kanarratti xaayituun beeta mangistii Minilik hin jiru achirratti mana ijaartee mana ilfinyi tolchitee ijaartee jirti kun imma Addis Ababaa jedheedha maqaan Addis Ababaa kan dhufe achirraa gubbaarra dhaabbatee gadi ilaaleeti manatti sanoo argu imma Addis Ababaa Addis Ababaa Addis Ababaa jedhee maqaan baheef achi bu'ee katamaan isaa Addis Ababaa ta'e tufaan hin du'e amma baala abbaatummaa sitti hime eekkaan torban eekkaa baala abbaataa Abeebee ta'e Abeebeen ilma Kiristinnaa Miniliki wanda fe'ee godhata namichi isa jaalata Abeebeen haylanyaadha xooranyaadha asii achirraan immoo of duuba akkana na godhaan beeku kanaaf isa jaalata namichi guddisee gara qabanni isaa beeka sidaamni akka beeksutti garaadhaan bilxiidha in beekaa achi Abeebee oduu qabatee wajjin nooru Abeebeen baala abbaataa eekkaa ta'a wanne baala abbaataa isaa sisoo baasisa immoo sisoo baasaa sisoo keechaa dhufuu eekkaadhaa illee wanta agaa digdamaa sidaamni fudhata amma fardoo kana faa wan malkanyaa wan sisoo kan beeka sidaamaati achi sisoo baasaa sisoo kana fe muka sisoo isaa wani irsa gultii godhaaf Abeebeedha irsa gultii godhaa oduun ooranuu hedduutti Minilik du'a Minilik oduu Haile Sillaasee Iyyaasuun inni naggasaa Haile Sillaaseen inni naggasaa wal mormani sidaamni wal mangistii irratti wal lolanii Iyyaasuun adaraa jedhee kennee jira Minilikitu Iyyaasuutu mo'ata malee nugusa ta'a malee Haile Sillaaseen ta'u jedha Fitaawuraalee Abta Goorgis Fitaawuraalee waraana xoor ministeeriidha inni immoo gara Haile Sillaasee ta'a ta'ee Iyyaasuun ka'ee Harar bu'a Harar Adaal keessa oobuu deemuu jaalataayyuu kunoo Islaamasii ta'ee nugusaa ta'u kan jettan Iyyaasuun Islaamasii ta'ee Islaamasi mooyaa jedhee asiin waraana godhee asirraan masqala godhee masqalli ka Haile Sillaaseeti waraanni ka Iyyaasuuti Itoophiyaan kanaan waraanamte sabichi namichi saba bakuu hin danda'a achi amansiisaa Haile Sillaasee algaa waraash godhanii xaayituun hin jirti zawdituun hin jirti ilmi isaas ka Miniliki ishiin negistii taatee jirti algaa waraashii ishiidha Haile Sillaasee godhani gizee kana akkamitti kun ta'a jedhee Abeebeen lola raasa baataa ta'anii Abeebee ta'anii raasinaadoo ta'anii Dajjaamaa Baalchaa ta'anii mari'atanii ta'u Abta Goorgis likkee mootii Iyyaasuu hin gorsinaa ilma keenya ijoolleedha hin gorsinaa isatu algaa waraashaa malee kun hin ta'u aga ishiin jirtutti ishiin hin jirti zawdituun oodus algaa waraashinnaa nugusiin isaaf ta'a jedhanii algaa waraashummaa isaa akka gadhiisu gochisiisan oona wanniin Abta Goorgis bitintila isaanii baasa kaanu wallaggaa kaan biyya tokko godhee shuma taane addaan babbaasa addaan deeman raas birruun tokko keechaa raas birruun inganee gara Haile Sillaasee gara Abta Goorgis ta'a suuta keessa hundumaa keessaa luqqifatee Abeebee bichaan hafa Abeebee gaafannaan ani kana keessa seenuu akka jaalattan godhaa jedhee didaa oo kana Oromoo bixxarraa biccoo Amaaraa biccoo Oromoo እንዴት ማድረግ ይቻላል ጀለኒ ይማሪያታል አማ Abta Goorgis biltummaa kana baay'isaa
ፊት አውራሪ አቤቤ የአሩሲ ገዢ ያርገናል የኔ ብሪ ኩማ ኩዳን ከነ ቀዌ ዲባ ሸርሞ ዲባ ጃ ከነ እኔ ሀይል ጊዜ ምኒልክ inni waraana kuma sadi qaba deemi jedhaan arusi deema indinne odudine tolaayyuu sira indeemna jedha buleeyyan isaati ashkaroonni isaa shumoonni isaa kaa'anii deemanii arusi awaash taca'anii dura wallaggaa moo arsiidha deeman wallaggammaa ጊዜ ምኒልክ ጊዜ ምኒልክ wallagga moo'e ጊዜ ኃይለ ሥላሴedha wanni itti ergani Digista Zawdiituutu erga Arusiitti isa ergani Arusiis mo'atee jira Dajjaacholla Gabreelaa ጊዜ ምኒልክ Oromoo ishaalaa wayyaa Dajjaacholla Gabreeli biyya fixe jedhanii Abeebee shuumani Qanyaazmaay ta'e achitti inni jedhe Wallaggatti fixa awraarii ta'e achi biyya isti baay'ee qaba lafa baay'ee qaba gara wanta 400 qaba arbaa googoo achi deema deemee naannoo siree balaa achi waashaa tokko keessa bulu wattaaddaroonni isaa oduu qabdee dhufte maali dushaaranii bar fixa awraarii walla Tsaadiq Jamash walla Tsaadiq gashee Arusii ta'ee jira Abeebee shaaramee jira lafa isaati irratti guuguu bu'ee haa taa'u lafa sana haa moo'atu malee bakka biraattaan kan moo'anne ashkara Abeebeedhaa kan taate fixa awraarii Alta Goorgisii garii ammaa qabee ashkara nugusaa taatee jirta jedhee awaajittee awwajen ashkarri Sidaamaa ingana fixa Alta Goorgisiitti gala fixa Dajjaawii Xolotaadhaatti gala ka Oromoo hinafa Abeebee hojjeneen kaazaa nan deebi'a jedha Abeebeen abboleeyyan hin ta'u amma Awaashitti waraana dhaabbateetoo nu eega nun tazagaajjaane hin hassabne biyyaa nu baase Oromoodhaanis hin dubbanne amma Oromoodhaan dubbannee mari'annee akkatti deebisu akka biyya abbaa keessi deebisu goona amma afaan qabadhuuti cal jedhiiti deebii hin deebina jedhan marii abboleechaa dhaga'ee sataat jedhee googootti gala googoo galaa googoo taa'a Abeebeen googoo taa'a amma fixa awraarii walla Tsaadiq Dajjaachoo walla Tsaadiq Arusii immooyaa oo xiqqoo turan lafarratti wal lolani lafti minnee jedhan jira minneen kiyya jedha Abeebeen lakki kan keenya ati cilul hin ceetu daaroo biyya jedhan daaroo irratti dhaabbattaa jedhanii wal lolani ergaa lola maal erga barbaadan jedhee Abeebeen lolaa ka'a oo lolaa ka'u asitti Digista Zawdiituutti hordofaa Cangareen Dajjamaa Baqqaleen Kirsinaa kan kaasu Abeebeedha amma asitti hordofaan Minilik Zawdiituudhaan akkamitti waraanni Dajjamaa walla Tsaadiq Abeebee waraanee lafarraa fudhata wal waraanuu fi maal cal jettee ilaalta dubbiin kun garam deemaa jedhee Zawdiituutu amalakkata akkan tuqamne Xorii waraanota dar bindees akkan tuqne biyya kan jedhamu akka jalaan tuqne Abeebeedha haa gadhiisu kan jedhu waraqata xaafanii ergan waraqanni suni haasa'oo gabda ashkaroonni Dajjaachoo walla Tsaadiq Qanyaamaa Ibaloo Qanyaamaa Shaafoorqi kun kan fakkaatu gara Abeebeedhatti galaa kun hin dheessa hin gadhiisa amma jedha Alta Goorgis namichi kun humna hojjete Arusii qabate nuun loluuf jedhee kaasanii kafaatti isa ergan የከፋ ገዢ አድርገነዋል ፊት አውራሪ ደጃዝማች ይባላሉ እዛ እንዲሄዱ ከየረሙ ወረቀት ይልፈ ከኤቶ አመት ከፋዋ ወራና ኩማ ለመቀቤ ከፋኦ ገው የከፋ ቦንጋ አስተዳደሪ ብቻ እንጂ ሌላው
ለደጃዝማች አሉላ ተሰጥቷል የለኒ አባሞ ራፉለታል አማ ማላኛት ወታደር ኩማለም ወጋን ከተማ ጥቆላ አማ ኦራ ቤልት ባየቱ ከንካና እንዱም ኮቱ የገትጋ ሲት ደብሬ ገላ የኔ ከኤብራ ዱፋን ከዳ ግሚራጋ ገርበባ የቀበይ እንዱፋ ወልወራናኒ ኢናሸነፋ ወልወራናኒ ነመወራናት ኢናሸነፋ ኦጢ ቸረት ይገው ሩኩታባ ወርመሳኒ ከናስራን ጥቆዳ ስራ መዳ ቀባዩ ነምቤ ካሪ ፍተራቤራ ilmu gatorbaati asirra madaa qabdi akka fayyidee wanni ni jira achi jarri abboleeyyan tawagganii daadhii tufaanuu nama waraanaati abeebee abboleessaa qabee gugutti gala abeebeen kadda'ee waraanaa baay'ee nuuginu harkatti fixee deebi'ee gugutti galee arsin garassaati maalan godha jedha achi አፄ ኃይለ ሥላሴን አማ ዘውዲቱን ዱቴ አፄ ኃይለ ሥላሴን አልጋ ወራሽ ta'ee shoomama bakka nugusaa qaba Phaaphaasicha erga qoricha godhatee too kudaadhee keessatti eenyutu erga Haayile Sillaaseetu erga gara Abeebeetti in araaramnaa Phaaphaasiin eenyu Maatiyos abbaa Maatiyos dhufee torban lama taa'ee araara tole jedha ani biyya abbaa kiyyaattan galaa amma achi shumata siffalla barbaadu nagayaa ani moo sinfaqoo wattaaddara kiyyas qotatee nyaataa lafti abbaa kiyyaa baay'eedha nagaa biyya abbaa kiyyaatti bichaa naa galchuu jedha gara Finfinneetti deebi'ee biyya abbaa kiyyaa tafeerfee tan deebi'a jedha kanaan araaramanii deemu sardiini haasaa akkanatti wanni itti jirti yoo wanni qorqorroo sardiini jedhama gisee san marzii gixximitti godhee haasaa sanii gooftaa hiyyagaa kana kanarraa aftee sifan dhiisee deemanaa diyaan Finfinnee tangalaa jedhee dhiisaaf jarjaraadha Abeebeen jarjaraadha iyyuu. Maqaan kiyyaa Zawuduu Maammoo Abeebee Tufaa Jaarraa Tuturruu Alchaayyeeti. Warri kun hundi Tufaa Araddoo Jaarraa Tuturruu dhaloota warra eekkaa kanaati. Asumatti dhalatanii asumatti guddatanii bakkumti amma isin laaltan kun awwaalchi amma irratti argamne kun kan Tufaa kan Araddoo fi kan Jaarraati. Maaliif jarri kun asitti awwaalamuu danda'e? Maaliif bataskaana deemanii awwaalamne jennee hoo duubatti deemnee gaafannu seera Oromootiin bulanii waaqeffataadha. Seera waaqeffataa saniin amma bakkeen amma jiran bakkeen amma laaltan kunitti caaccuuf kallachi Tufaa Araddoo amma jira asuma caaccuuf kallachi sun ammas asuma jira. Caaccuuf kallachi maal akka ta'es hin beeku dhaloonni ammaa. Innaa maaliif asitti awwaalaman hoggaa jennu waaqeffataadha. Maal jedhan amma hoodheedhan waaqeffataa jechuun maal nama waaqa lagas dhaqanii tabbarras ba'anii lagas bu'anii waaqeffatanii miti. Lagatti amanan jedhan tabbatti amanan jedhan mukatti amanan jedhan miti. Oromoon kan muka gaaddisa jala taa'ee eebbifachuudhaaf jiidhaa qabee eebbisuudhaaf malee laga sanitti himoti kan wanno jedhu. Innaa warri kun warra as bulee minilikiin dura warra bulche addaan baasanii wanni amma hoo seenaa keessatti maali Tufaa Munaa fi Tufaa Araddoo
addaan baasanii hin beekan nama tokko godhanii dhufatan tufaa munaaf tufaa araddoo warra eekkaa bulcha tufaa munaa warra gullallee bulcha warri daadhii gimbii warra boolee bulcha finfinneen bakka afuritti qoodamte eekkaa gullallee boolee fi laaftoo as keessaa eekkattoo dhuftan immoo eekkan eenyu eekkan torban eekkaa jedhama amma xiqqoo akkanatti kutanii sadeen eekkaa jedhan dogongora kun sadeen eekkan dogongora torban eekkaa jedhama torban eekkaa eechaa calqaba seetan qabbannaa kokkaba tsawaa timirti beetii achii calqaba eekkaa inqorcaallaa eekkaa abbaadhoorraa eekkaa daalleellaa eekkaa madaroorraa eekkaa oborii achiraan eekkaa gawwaasaa eekkaa xaafoo jedhama. Daangaa isaaniitis isinitti himuu nan danda'a. Laga qabbannaatti irraa qabee amma dhufeetoo kotobee ga'utti tabbaa'ool inqorcaa jedhama. Mimmiraan maasalxanyaa kotobee irraa qabee amma dhufeetoo laga xaafoo amma Finfinneen fi Oromiyaan bakka itti wal daangessu kana duras eekkaa abbaadhoo jedhama. Tabbi kun akkuma ilaaltan kanatti eekkaa madaroo jedhama. Bakkeen amma hubanne kun immoo asii qabee amma cilalluu laga guraagee jenna durugaa horii eegnu asitti amma achiras eekkaa daallee jedhama. Daandii gari immoo gadi buutanii achumaan qabdanii eekkaa oborii jedhama. Daandii gari yoo buutanii immoo eekkaa gawwaasaa achi qabee amma xaafoo irra jiru. Xaafoo lagarraa qabee amma kaarraa dirasii marii dirasiititti eekkaa xaafoo jedhama. Torban eekkaa kan jedhaman kan. Minilik Inxooxxoo baddaa hoo jiranii tufaa araddoo hora finfinnee jedhama. Amma bakka filohaan jiru hora finfinnee isaanii tufaa araddoo horiin isaa achi dhugaa salaale sululta ambo achi rasiidhaa dhufaniiti hora finfinnee san dhugan. Tufaa araddoo minilikiifis bitamuu kan dide hayileenyaadha. Baay'ee amma bitamuu hoo diduu abbaa malaa habta Giyoorgis diinagdee hoo isaan xoor azaazii isaaniiti. Abbaa malaa kan jedhamanis isaan. Akkam wayyaa tufaan bitamuu dideennaan Oromoon ilma isaa ilma duraa sila jaalatu ilma keenan guddisa jedhiitii ilma isaa fudhuu jedhaniin. Ganaan Inxooxxoo jiran. Isaan Inxooxxoo jiran isaan goda Finfinnee kan jedhan amma beeta mangistiin godaanu bakka itti ijaarame sun kan jiru kan tufaa araddooti. Itti erganiit mucaa keessiifan guddisaa jedhaniit fudhatanii guddisaniit achumatti hoggaa kiristinnaa kaasanii tufaas kiristinnaa kaasan odaas kiristinnaa kaasan bayyanaas ijoollee dhiiraa saglanuu addaan qoodhatanii kiristinnaa kaasaniit amma akkama jedhanaaf Fitaawuraarii Abeebee kafana uffisanii maal godhanii raawwataniit mee filohaasanii gadi bu'ee tananii na dhukkubaa qurxumaatan qabaa na dhukkubaa mee naaf akkadii jettee gaafatte. Xaayituun asimmaa lafa kana namaa dhaabbattee ishiin yonnatu fardaaf fuudha fiiti ganama achitti haa dhugduu jedheetoo wattaadarotas ilma ofiitis deebisee ari'e. Amma ji'a tokko moo ji'a lama turtee raawwattee ammas amma natti wayyaa'ee jira baqa Fitaawuraarii Abeebee aangoo kennaniif hoggaa qanyaazmaash giraazmaash akkana jechaa kennaa ta'u dhufan kennanii uffisanii raawwatanii bakka natti amma nagaa ta'ee jira fayyee jira gini immoo odoon achi ta'ee too cuubame fayyaa jennaan maal abbaashii fiddi kun bakka kanatti mana citaa ijaara fiiti bakka amma beeta mangistiin guddichi godaa jiru san bakka sanitti wattaadaroonni Fitaawuraarii Abeebeedhaa mana citaa ijaaraniifi xaayituun achi teechee hoggaa sabala san xammaqattu minilikeechaa dhufa Addis Alamii dhufanii Inxooxxoo hoggaa ga'an xaayituun hin jirtu. Eessa dhaqxe xaayitu kunoo goda sanii sabala ta'u. Wattaadaroota ofii wajjin dhaqanii dee bakkeen kun immoo shaggaa mooti Addis Ababaadha jedhaniit achumatti ta'anii achumatti asfaffaa dhufanii achumaan tufaa araddoo dhufee eega tufaa araddoo dhufee ilmi Oromoon hodhuu maal godhaa akka ammaa ijoollee hundaa lafan kennu hangafaaf kennu hangafni Abeebee Tufaati
abeebee tufaadhaa hoggaa kennanii abeebee tufaa akkuma qabee jirutti amma maqaa isaaniitiin kan yaamamu jiru. Fitaawuraarii abeebee kiristinnaa kan kaase Minilikii achirraan qabee Adwaa dirasii ilmaan Oromoo dura bu'aa fardaa jedhamee yaamama. Salaale, Ambo, Jidda, asii Erarii ol ilmaan Oromoo hunda qabaniitu Minilik kan Adwaa baddaatti odoo Minilik jiraachuu baatee immoo waan nukkas jedhe Baalchaa Abbaa Nabsoo seenaa keessatti maal jedha Amaariffaan maal jedhaa gabayyoo bimoota takkaa Baalchaa marfaa galaabaat bichaa labichaa jedhaniit hoggaa Baalchaa achitti fidanii Fitaawuraarii abeebee of cinaadhaa dhaban. Abeebeen eessa jedhaan abeebeen gara mirgaa kanaan faradoodhaan gulufee bareedhaan bakka eega Fitaawuraarii abeebeen hin jirre har'a dhumuu keenya jedhan. Yeroo sa'aatii 2 moo 3 booddeedhaan Fitaawuraarii abeebee xaaliyaanticha jeneraalii xaaliyaanticha morma muranii maaraga isaatis muranii fidanii Minilikitti hoggaa kennuudha jedhan harki Fitaawuraarii abeebeetii fi mormi xaaliyaanichaa addaan ba'uu dide. Hoo tana xaayituun maal goote bishaan lab gootee fiddee raawwattee dhiqxee achitti kennite. Innaan ani kana ka'eessaa dhageechoo jaarsa hoggaa 97 amma haamlee dabre du'an. Isaan irraa yeroo 4 mulu viidiyoo kan inni waraabee jiru. እና ማጀራኒ የአድዋ ድል በዓል የኦሮሞ ፈረሰኞች የድል በዓል ነው። አድዋን ፈረዶዳን kan tawag kan wonne oromo kan isaaniti odo abeeben jiraachuu baate moomne akkasi achumaan galanii akkuma as dhufaniin gaa wallagga dhaqanii wallaggas bulchaa turanii wallagga arsii bulchanii arsiirraa gara dabra birhaan kanas baay'ee bulchaa turan miniligini hoggaadhu maal jedhanii du'an Fitaawuraarii abeebee bataska kan guddate beeta mangistitti hoggaadhaan amma footoo isaanii baddaatti agartan masqaliin isaanii jira jetti minilik jetti baasanii raawwataniiti Fitaawuraarii abeebeetti kaan maal jedhanii maaliif kaan hoon ani du'ee algaa kiyya kan qabatu Iyyaasuudha kan Iyyaasuudha hin bitamne saree gurraacha haa dhalu jedhanii achumaan qabee abeebeen saniin qabee odoo Iyyaasuun algaa qabu yeroo jedhan abbaa malaaniif immoo jaarsoliin biraa addaan qoodamaniit Hayila Sillaasee aangootti fiduu barbaadan. Fitaawuraarii abeebee immoo Hayila Sillaaseen aangootti hin dhufu. Aangoo kan qabachuu jiru kan qaaliin abbaan isaa nennee fi Iyyaasuudha. Kanaan bakka lamatti hoosanii kan jiran addaan qoodamanii Fitaawuraarii abeebeenis ilkaan keessa seenanii biyyanaayis ari'amuudhaafis arsiis deemanii arsiitti du'uun isaanii kanaan biyyaa bitamuu didaniiti. Minilik kan dhalate Angola lafa jedhanii Samii Shawaa Dabra Birhaan bira achumatti Raas Gobanaa wajjin wal galanii Raas Gobanaan immoo Baalabbaat Jiddaadha. Amma rakkoon jira Finfinnee seenuuf Salaaleen waraanaa kun waraanaa rakkoo baay'ee qaba. Amma maal godhanii jaarsa seenaa Oromootti hime Gobanaan maal wayyaa jedhe gaafa ilma kee hangafa naa ergi jedheeti jaarsatti ergi jedhe Gobanaan Minilik jaarsa erge waggaa jaarsa ergu sun immoo Baalabbaata Amboodhaa bakkeen dhumaa Baalabbaatota yaame akkana jedhe jaarsa natti ergee maalan godhaa jedhe itti ergi wanna goonuun nagarraa waliin waraana jedhan amma waggaa ilma isaanii erganii Minilik wanna tokkotti kennee warqii fardoota hundumaa kennee deebise kunoo akkana godhee naa deebise jennaan ilma kiyyallee biyya kiyyallee see kennee jedhe sanii achi maal ta'ee Inxooxxoo irratti ta'ee Tufaa Raddoodhaan jaarsatti erge inni immoo abeebee kenne abeebeellee akkas godhee maal godhee Salaalee inni immoo akkas ilmallee biyyallee kenne jedhe abeebeen illee ilma kiyyallee biyya kiyyallee si kenne jedhe sanii achi immoo Tufaa Raddoon abeebee erge
amantiin warra keenyaa immoo caacuu kallachaadha. Achiin amananii amma waggaa ergu akkuma salaalee san waan hundumaa godhee deebise Minilik. Baalabbaan salaalee maal godhe inni immoo ilma isaallee biyyallee itti kenne jedhani. Abeebeen illee biyya kiyyallee ilma kiyyallee si kenne jedhe. Sana achi Abeebee Minilik kiristinnaa kaase. Quttisuu isaanii immoo Jamboolaa jedhan. Jamboolaa immoo Raas Mokonnin kaase. Abbaa kiyya immoo Odaa Tufaa Raas Naadoo kiristinnaa kaasani. Achumatti guddatanii. Minilik guddisee Abeebee. Minilikumaa guddisee ture akkuma jedhanii Fitaawuraarii jedhee hordofaa Cangaree dhufe. Isaan lamaanuu fardaan Minilik wajjin deemanii Minilik akkuma ilma isaa laalaa guddatanii sana achi immoo Minilik waggaa du'u Abeebee Tufaan gaa mootummaa guddaarra jira. Sana achi immoo Baalchaan hin jira. Inni illee bakkee guddaa jira. Walgahii yaamanii Iyyaasuu busnee Zawdiitu goonaa jedhani. Baalchaa fi Abeebeen hin ta'u jedhani. Iyyaasuu malee namni biraan hin ta'u jedhani. Sana achi maal godhan seete isaan baasanii maal wayyaa jedhani. Waraana kaasnaa jedhani. Waraana hin kaasnaa iyyinaan eenyutu dhufaa jedhani. Naannoo Finfinneen dhumaa eenyutu jira. Iyyinaa waraana kaasnaan Oromoodha akka jiru naannoon qabaramni kun hin ta'u jedhee Fitaawuraarii Habta Goorgis kun hin ta'u maal goonaree jedhan. Ka goonu Abeebee fi Wallaggaa kennina Baalchaaf immoo Sidaamoo kenna jedhan. Yaamanii waggaatti itti kennanii Abeebeen illee tole jedhee Wallagga deeme. Baalchaan illee tole jedhee Sidaamoo deeme. Amma Abeebeen yeroo sanii katamaan guddichi ka Wallaggaa Sibuu Sireedha. Abeebeen waggaa 5 ta'ee achitti sana achi biyya kiyya deemee laalaa jedhee waggaa 5 ta'ee hin dhufe Addis Ababaa deebi'ee dhufe. Waggaa dhufu oduun nun gaafatiin dhufte jedhanii hidhanii Arsii Arbaa Guuguu keessatti hidhan. Baalchaan immoo kana dhaga'ee waraana isaa loltuu isaa sirriitti qopheechee eege. Maqaa Zawdiituudhaan na guddistee maaliif baddaa jedhanii barreechanii erganiif. Amma Baalchaan loltuu isaa fudee huriirratti godhee inni karaa beeta mangistii dhufe. Isaan hundumaa dhaga'ee jiranii achitti loltuu isaaf sangaa qalanii daadhii godhanii itti kennanii guyyaa 3 ture halkan ganamaan deemanii Raas Birruu isin godhee shumatii kenninee jirra. Isaan wajjin karaa Sidaamoo deemii erga diddee wanna qabdu hundumaa sirraa fudhannaa jedhanii. Loltuun Baalchaa hundumtu Raas Birruu wajjin karaa Sidaamoo deemee Baalchaan gana waggaa ka'u namni tokko hin jiru. Isa hidhanii Addis Alamitti hidhanii. Sana achi Haayile Sillaaseen Addis Alam Maariyaam waggaa deemu dooliin maal jedhanii isa rukutee ifamaadha gafatee Baalchaan. Addis Ababaa seeni Finfinnee seeni mootummaa irratti lammatan baatu jedhani. Amma Abeebee fi maal godhanii waggaa ayyaanni dhufu xarmus irratti milikitii godhanii qorichatti godhanii wotaaddaroo isaa kennanii loltuu isaaf kennanii Abeebeef immoo sanbananii itti kennanii. Abeebeen waggaa achi dhufu achumaan du'e. Abeebeen ergoodee du'e guyyaa 7 turanii Finfinneedhaan Haayile Sillaaseen nama erge deemaatii reenfa fidaa jedhee erge. Abbaan kiyyaa achi jira. Haay asitti na awwaalamuu biyya Akaakayyuu Abaabayyuu kiyyatti achitti na awwaallaa reenfa baasaa jedhanii baasanii laalanii haay kun immoo aja'ee jira reenfa fudhanu laaluuf isaan dhufan itti galee baasanii laalanii akka ganaa deebisanii awwaalanii. ስሜ ይርዳው ይባላል። ይርዳው ተድላ ኦዳ ቱፋ ረዶ አረዶ ጃራ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እኔ ያው ከቱፋ ቀጥታ በኦዳ ነው የምንገናኘው። አቶ ኦዳ ከቱፋ 9 ልጆች ውስጥ ከአቤቤ ቀጥሎ የወንድሞቻቸውን ያስተባበሩ ይመሩ የነበሩ እስከ መጨረሻው ድረስ አቤቤም ከሞቱ በኋላ
የአቤቤን ቤተሰብ ይዘው የቆዩ ጠበጥ በሁለተኛው የጣሊያን ወረራ ጊዜ የአቤቤን ጦር ይዘው ወንድ አቤቤ ያው አድዋ ላይ ተዋግተዋል። አድዋ የፈረሰኞቹ ጦር አለቃ ነበሩ። በኋላ እሳቸው ከሞቱ በኋላ ማጮ ላይ ሲዘመት ኃይለ ሥላሴ ወደ ውጪ ለዲፕሎማሲ ሲሄዱ ተመለስ ቢሏቸው ዋና የሌለበት ጦርነት ምን ዋጋ አለው ኦሮሞን ማን ይመራዋል ብለው ከወንድሞቻቸው ጋራ የአቤቤን ጦር ይዘው ዘምተው ማጮ ላይ ነው የሞቱት። ባለቤታቸው ደግሞ ሲመለሱ ጣሊያኖች ኢትዮጵያን በወረሩበት ጊዜ አንቺ የባንድ ሳይድ ከኃይለ ማርያም ማሞ ጋር ይዛመዱ ነበርና ነፍጠኛ እያመጣች ታስወግናለች ተብለው አርሲ ክፍለ ሀገር ውስጥ ጣሊያኖች ይዘዋቸው ባደረሱባቸው ጉዳት ያው ታሞ አርፈዋል። ስለዚህ ለዚች ሀገር ወይም ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አድርጎ ለማቆየት ኦሮሞ ካበረከተው ትልልቅ ታሪኮች ውስጥ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ለማቆየት ትልልቅ ዋጋ ከከፈሉ ሰዎች ውስጥ ነበሩ አያቶቻችን። ናኖ እንግሊዝ ኤምባሲ ከን ጀራሜ ለፍቲ ከንቱ ፋረዶቲ አኩመን ሲልን ጀረቲ ቱፋረዶ ጋዱ ኢልሙ ኦፊ አንጋፋፍ ለፈከን ለፈ ብየ ቱፋረዶራ አቤቤዳ ከም ብየሰን ቡልቹ አቤቤዳ ከም ብየሰን ቡልቹ እንግሊዝ ኤምባሲ ሰኖጋ እንግሊዝ ኤምባሲ ዳ ከኑዳ ጀራኒ ፊታውራሪ አቤቤ አማ ሱራ ሳኒ በከበከተ ከናገርተሳን ዮጋሳሮ ሱራ ሳኒ ካሳኒ ራወተኒ ብየ ፈረንሳይ ተርገኒ ሱራ ሳን ካሳኒ ፊዳኒ ራወተኒ ፈርደለም ፈረንሳይ ዳ ፊዳኒ ከነኒፊት እንግሊዝ ኤምባሲ ሰሞሉም ከነኒፍ ማለ አቤቤን በከሰሪት ሱቅ ሲምባነ ለፍቲ ሳኒ ከስላታቴ ብቻ አቤቤ ሱቅ jedhamte yaamte nama tokko maali abeebe suuqii jedhamee yaamame jettanii yoo gaafattani guraagdichi tokko asii suuqii qaba jedhan tokko immoo arabdichi tokko asii suuqii qaba jedhan mooti abeebeen suuqii sin qabu suuqii sin banne lafti kan tufaa araddoo sila ta'ee abeebeen sila achitti isa fudhateef kanaaf. Tufaa araddoo gandi eekkaa kana dhaloota majammaraa duraati. Ijoollee 9 qaba. Isaan keessaa abbaa biyyaa kan ta'e Abeebee Tufaati. Abeebee Tufaa sun yaa eekkaa kana odoo bulchuu yaa gizee booda gara Finfinnee kan xaqilaalaa mullaa qaba. Addis Ababaa Finfinnee muluun kan isaaniiti. Akka jirutti eekkaa kan taphaalamu eekkaan kan quxxurii isaanii jedhama. Isaantu bulchaa jiru ture. Amma gara kunoo Addis Ababaa harkichi suuqii Abeebee kan jedhamu Abeebee Tufaa suuqii isaaniiti. Maqaan isaa maqaan sun amma sayyamamee maqaa kanaan beekamee kan jiru. Abeebee Tufaa hoosa Minilik Arsiitti erge Arsii sii kenne Arsii dhaqee bibbuutti hidhee tokko. Arsii bi'eete Arsiitti oduu achuutti Arsii gazza'aa bulchaa jiru achumatti du'e. Harri Tufaa araddoo nus warruma eekkadha nus dhaloonni keenyas eekkadha. Nus isaanis dhalootuma asiiti. Nus eeggada biyyuma kana abbaan biyyaa warra Abeebee Tufaa waggaa jedhanii hin dhageenyaa warri keenya waggaa nutti haasa'u warra Abeebee Tufaa jechuun hin dhageenya. Asitti noora isaanii gibbiin isaaniitu hin beekna nuyi dhaloota isaaniitti bakkee mootummaa isaanii bakkee gibbii warra Abeebee Tufaa jenna dhaloota keenya muu jammaree warri keenya waggaa akkas jedhanii hin dhageenya. Ofiifis waan arguus waan warri keenya nutti odeesse baay'ee dhageenya. Warri Abeebee Tufaa warra handhuura biyya kanaati jechuu hin dhageenya. Handhuura biyya kanaa biyya katamaadhas suuqii Abeebee Tufaa hoo jedhanii hin dhageenya. Biyya Abeebee Tufaa jechuudha abbaa beeyammaa hoo akka kadhannu asbaarii Abeebee Tufaa jennee kadhanna amma. Maqaan isaanii lafa hin buune amma har'aatittu. Haasadhaanii warra abbaa biyyaati warra abbaa lafaati mamtiin hundi isaanitti gabbaramaa. Mamtii qabanii biyya oolchanii biyya bulchanii madadaan hin jiru isaanitti bulee isaanitti oola. Lafti isaanii hanga eessaa fa'aa ture? Lafti isaanii asii bulee amma achi gara Akaaqii geessi gad bu'uutu jira lafti isaanii. Lafti bal'aa qabanii. Biyya Abeebee jedhan kun hin jira amma naannoo keecha fa'a. Shoola gararraa fa'a hin jira maqaa achi fa'a dirasii dhabuudhaa danda'a. Abeebee Tufaa kaa'ee nama beekamu namni biyyi bisa beeku
nama hundaa oolchuu, nama hundaa bulchuu, nama hizbii hundaa xaqaalaleetu oolchee bulchuu. Maqaan isaan guddate akka mangistiitti allaalamu mangistiitti gurri isaan guddate Abeebee Tufaa jedhan. Egaa waan hunduu bishaan ejjetu nutti fakkaata malee hin ejjeta maqaa isaatiin gaa Abeebee Tufaa. Maqaa Abeebee Tufaa dhoofna. Waan nuti feene ejjeta akka abbaa biyyaati. Biyya kana haa jedhee ani eenyu jedhame isa maqaan isaaniiti. Guddina qabaan isaan jechaadha. Iyyaasu aangoo irraa buusaniiti Iyyaasu ari'an. Waggaa ayyaanii Fitawuraaree Abeebee eessa jira? Wallagga bulchaa jira hoosan. Habta Giyoorgis dinagdee amma abbaan Iyyaasuudha mooyyuu Nugus Mikaa'el Habta Giyoorgis Iyyaasu algaarran baasa jedhee dhufe. Waggaa inni dhufu Habta Giyoorgis waraana isaa qabee raawwatee waggaa mu'ame. Hoo maal godhe Abeebeetti gadi iyyate. Dhumnee Sidaamni nu fixee nu dhaqqabii jedhanii malee Minilikii jedhaan akkam waggaa jedhu Abeebeen waggaa jedha. Achirrattis sagalee sanbaddaatti guutumaan guututti ilmaan Oromoo fardaan ilmaan Oromoo bichaadha achirratti kan xoorinati isaanii akka jedhe. Hoo jedhanii maali qabamuudha waggaa jedhu Nugus Mikaa'el maal jedhee waggaa baqa booji'amuudha jedhu maal godhe seetan. Wattaadara ofii yaamee raawwateet aramaneen kun akka namaan rakne kootu ati namaan rakedheet wattaadara ofiitiin harka miila mirkaa gara baddaa of waraansiseet Fitawuraaree Abeebee isa harka qabee raawwatee moo'ee fide. Waggaa moo'uu kana maal godhan asumatti addaan galanii raawwatanii inni ammas Iyyaasu algaarra baasuuf hikkas. Maal jedha Arsiin bulchaa hin qabdu dafi ammumaa Arsii deebi'edhan. Obboleewwan isaa Odaa faanti Bayyanaan faanti isa cinaa bu'a hunduu wattaadaroota akka ashkarootatti itti fayyadama Abeebeen. Innaa waggaa deemanii maal jedhanii deemeedhaniin lakkii hin deemnu jedhe Odaan hin deemnu maaliif hin deemne jennaan Iyyaasuun algaarra ba'u malee nu hin deemnu jennaan maal fidan bakka hin baasanii egaa Arsiin bulchiisan qabde Arsiinis biyya keenyatti gallaa kota hin bulchiifne jedhanii ogguma deemanii asii deemaniiti Naaziree bulan Adaamaa. Hoo achi bulan maal Adaamaa keessatti Waarkaa Abeebee jedhamti. Farda isaanii achirratti hidhanii bulchan jedhan. Achirraa aduu barii Awaash dabranii laga Boolloo jedhamti. Ishii dabranii achi baddaatti biyya Arsii Mollaa yaamanii sangaa qalanii odoo nyaachisanii achuma bulan. Achuma bulanii ganama hoo ka'anii wattaadaroonni Fitawuraaree Abeebee keessaa warri Sidaama ta'e hin jiran. Maaliif akkuma isaan Awaash laga san dabraniin Habta Giyoorgis dinagdee akkuma jiruun xoorii wattaadaroota asii ergee raawwatee arraa calqabee Fitawuraaree Abeebeen gizootanyaadhaan wattaadaroonni isaa mangistiidha akka harka kennitan hoggaadhaan ganama yookaan Qanyaazmaash galee Giraazmaash galee hin jiran eessa dhaqan deeman bakka hin gallaa ka'a jennaan lakki Abeebee kormi abbaa torbatti citee abbaa torbatti malee hin deebi'u atis hin duutaa nuyis hin dhumnaa ushuma jennee diimaatti haa gallu lafa keenyatti haa deemnu jedhaniit Diimaa Goorgisitti deemanii Arba Gugguu jedhamti. Arba Gugguutti deemaniit Diimaa Goorgisii bara 1907 Diimaa Goorgisii kan dhaaban. Achitti dhaabanii bara 1918tti achumatti du'anii awwaalaman. Fitawuraaree as deebi'uudhaan dandeenye akkana deebi'uudhaan hoo wadoo jedhanii achumaan immoo iyyuu Jimma bulcheedhaniin. Jimmas bulchuudhaan hoggaa deemu bongaa baddaatti ji'a tokko wattaadaraan kabbabaniit achi baddaatti wattaadaroota 20 Fitawuraaree Abeebee jalaa du'a. Maal eegnaa amma maal ta'utti eegnaa bakka akka jedhanii raawwataniit wattaadaroota isaanii kaasanii hoggaa bongaa hoggaan Fitawuraaree Abeebee bakka kana baddaa rukutamanii xabaasaa guddaa qaban jedha as baddaa. Achi Fitawuraaree Arsii
deebi'anii arba gugguutti galan. Waggaa arba gugguutti galan tufaa munaa faantasii abeebeen arsiitti galee Oromoo hundeessee jira. Nuyis kaanet abeebee tufaa cinaa buunaa jedhanii biyya mollaa warraaqsan. Warraaqsinaan ammas abbaa malaa maalii nutti hin taaneeti ammas abeebee harkatti galfachuu hin dandeenye maal goon asii kanaan dura bakka kan akkana goone tanan asii taabota godhaniit qeesii godhaniit dhiifama nuu godhii biyya keetitti raas jedhamteet shoomamteet wallagga deemtaa dura ginii akka fiqaada kee gaafachuu fi ho'ati tole jettee biyya keetitti galteet raas jedhamtaa jedhaniin maal godha silaa haa ta'u kan kana godhu Habta Giyoorgis Minilikis du'e kan biyyatti taphatu isa haa ta'u eega jettanii jedhe bakka eega akkana jettanii eega qaalii nuu galtee bakka amma dhiyoo qalii dhiyoo keessatti eekkatti galtee raas jedhamtee wallagga biyya keetitti galtaa jedhaniit hoo deebi'an maal kennaniif sardiinii wannoo jedhanii kennanii tana iraata nyaadhu jedhanii kennaniif. Galgala galaniit dastaa jedhamti abbaa manni waxii ishii dastaa abeebee jedhamti. Dastaa mee kan nyaata hojjettuu fi dastaa mee kan abbaan keenya nuu kenna sani mee irbaata nuuf jedhanaan qeesicha kana in amanta jettee in amanta indii akkam isaan bari abbaa keenya jennaan akkam akkana goote jedhanii lab gootee fiddee raawwatee takka nyaatee raawwatee lammata liqimsuudha waggaa jedhu qoq jedhe najjeesan jedhe achumaan baatanii algaadhanii hoo deeman du'ee taasaasa bultii jaa galgala akkasee aduu bultii torbaa du'ee taasaasii bultii 8 bara 1918tti achuma Diimaa Goorgisii bakka ijaaranitti awwaalaman. Eekkaa mollaan awwaalti isaanii biyyatti haa galu jedheeti akkas hin galu jedhaniitis bulchiinsi gizee isaan jiruun reeffi isaaniitis asitti hin galu jedhameeti reeffi isaaniitis achumatti hafe. ኦሮሞ እንደምታውቀው ሀቀኛ እንዲህ ወደ ጎን ሸፍጥ ምናምን የለውም እና ያው ሚኒሊክ ኦሮሞን የዚህ አዲስ አበባን አካባቢ ለመያዝ ከኦሮሞ ባላባቶች ከሆኑት የቱፋን ልጅ አንዱን ሚኒሊክን ወስድ ማን ነው አቤቤን ወስደው ነበር። አቤቤ ቤተ መንግስት ነው ያደጉት እና ስለዚህ ሲሞቱ ኢያሱን እንዲነግስ አደራ ብለው ከሞቱት ውስጥ አንዱ አቤቤን ነው። ልጄን ታነግሱልኛላችሁ እናንተ ኢያሱን የከዳ ጥቁር ውሻ ይውለድ ብለው ረግመው ሞቱ። ስለዚህ አቤቤ በዛ በሐቀኝነት በሲነግስ በቃ የሚነግሰው ኢያሱ ነው ሌላ ሊነግስ አይገባም ብለው እንደሚታወቀው 3000 አቤቤ የሚል ጠመንጃ ነበራቸው። 3000 አቤቤ የሚል የተጻፈበት ጠመንጃ ወታደር ታጣቂ ነበራቸው እና ይፈሩ ስለነበረ ያው ታሪኩን እንደምታውቁት ባቴም እንደነገራችሁ በሰርዲን ነው የገደሏቸው እንዳይዋጉ። ከዛም በኋላ የሳቸው ታሪክ እንዳይጻፍ ከዛ ቀጥሎ የባላምባራስ ተፈራ ልጅ እሱም እንዲህ ነው የሞተው። ከዛ ዜና ኦዳ በሚኒስትር ማዕረግ ነበር የመጀመሪያዎቹ የኢትዮጵያ ውጭ ሀገር ተማሪዎች ባለ 2 ማስተርስ የነበረ ሰው ነው። እሱንም እንደዚሁ ሻይ ግብዣ ላይ ነው እንደዚሁ የገደሉት። እንደዚህ እንዲህ አይነት ታሪኮች እንዳይጻፉ ኢቭን ኢፍ አሁን ቤተ መንግስት ሄደህ እዚህ ታችኛው ቤተ መንግስት በፈረስ ከተቀመጡ ማት ሰዎች ውስጥ አቤቤን ታገኛለህ። ይሄ ማን ነው ስትላቸው ከባላባቶቹ አንዱ ነው ይሉሃል እንጂ አይነግሩህም። ይሄን ሀል ነው ከቤተ መንግስት ሁሉ ታሪኩ አትሊስት ከውጪ ትራንስሌት ከሆነ ታሪክ አባቴ ከነገረኝ ከነበረው ታሪክ ከዛሬ 5 ዓመት በፊት ይመስለኛል እርግጠኛ አይደለሁም ያድዋ ታሪክ ሲነገር ምን እንደሰማው ታውቃለህ? አባቴ ነገረኝ ነበረ። አቤቤ ከጦርነቱ በኋላ ከአድዋ ጦርነት በኋላ በመጨረሻ ሄደው ከሸሸው አንዱን ጀነራል አንገት ቆርጠው ሲመለሱ እንዲህ አድርገው ፎክረው እንደዚህ ያለ ያወራኛል። ይሄንን ታሪክ አንድ የጣሊያን ጊዜ የነበረ ከጀነራሉ ጋር የነበረ ሰው ምን ብሎ ጽፎታል? ከፈረሰኞቹ ጦር አለቃ አንዱ የነበረው ከሸሸም በኋላ ጋልቦ ደረሰብን ሊገለን ነው ስንል ጀነራሉን ብቻ አንገቱን ቆርጦ ተመለሰ ብሎ በሬዲዮ እንደገና ከዛሬ 5 ዓመት በፊት ከጣሊያን ወደ አማርኛ የተረጎመ ላይ ሲጻፍ አየ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ይሄ ታሪክ የለም እና ኖርማሊ ይሄ ነው። ቱፋ ረዶቲስ ፊታውራሪ አቤቤ አንዱራ
baay'ee mangistii duraatiin akka baay'ee wal ceeqame waa baay'ee akka godhe Tufaa Araddoo hin beekamu. Isarraan galee Tufaa Abeebee Tufaatis akkasuma. Aadwaa Baddaatti waasan hunda hoo godhee maqaan isaanii maaliif yaama? Maaliif yaamamuu didee oo gadi deemnee gaafannu oo gaafannus aangoo Baddaatti Haayila Sillaasee akka hin dhufne sila godheef. Haayila Sillaasee sila aangoo Baddaa dhufee waa maqaa isaaniitiin himamu san hunda kan kanaan dura jirus balleecheti indaa maal godhe Fitaawuraarii Abeebee Tufaa bara 1918tti hoggaa ajjeesuu ilma isaa Barambaras Tafarraa Abeebee bara 1923tti ajjeese. Hoosaan Barambaras namni tamaare kan jiru isaa beeta mangistii seenuu hin danda'ama jedhamee kan eegamu isaa manatti yaamanii beeta mangistii yaamanii eena nyaatee galee du'e. Achumarraan galee Yiggazoo Odaa Tufaa Abeebee Tufaa. Yoggaa san Yiggazoo Odaa fi maasters tamaariin duraa isa. Ganzab ministeer ምክትል ገንዘብ ሚኒስቴር akkas. Biiroo ofii keessatti akkuma shaayii kennaniifitti achitti dhuge. Akkasuma godhanii ijoollee Tufaa Araddoo ijoollee Abeebee firoo isaan jala jiran hunda fixanii raawwatanii Haayila Sillaasee aangoo qabatanii kanaa sila jedhee namuu waan gaariidhaan isaaniin kan hin kaafne kanaaf. Kanaaf badaa deeme maqaa yakkaa deema malee waan gaarii haasaan deema. Kana eessaa dhageessoo jaarsolii kan hin waraabe sa'a 4 guutuu kan hin waraabanii jira. Jaarsolii gurguddaadha. Haadha tiyyarraa ammoo abbaa kiyyarree dhaqqabde. Abbaa kiyyaa ganaa daa'ima ta'ee tan du'e haati tiyya warqee birroo gaaduutu jala deemee tan gaafadha. Kan inni ishee dhagaa ammas kitaaba tokko baatu tan jira. Ayibbaggareew jedhee tan baasee isa immoo Oromiffattis namni naa jijjiiru jira. Ayibbaggareew maali jedhame Fitaawuraarii Abeebee bakka dhaqanitti aduu tokkomillee mo'amanii hin beekamu mo'u malee. ስለዚህ ወታደር isaanii Ayibbaggareew jedhamee islaamamu Ayibbaggareew jedheetoo matsaafa tokko baasutti hin jira. Kitaaba tokko. Seenaa isaa dadhabni keenya warruma dhaloonni keenya homaa nama baratee baay'ee qabnaayyuu seenaa kana sirriitti itti himuun ga'u anuu fi mukkiyyaa kana amma akkasitti hime kana hin barreechine. Kanaaf dadhabni keenyaati. Oromoon keenya akkuma beektu of arrabsina malee dadhabaadha. Seenaa keenya kabajatti hin kenninu. Kanaaf